Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu. Ijoollee Oromoo gaggaarii fi qaqqaalee numa jenna yeroo hundaa'u. Hanganga qophii xumuradhee gitaara kanaas baradhee waan babbareedaan isinitti as ba'utti isin subscribe like gootanillee nan jajjabeessitanii niin dhufa mi'eesseetiin dhufa. Nufaga lugal men galma haka hayni kheenyuma badee isa dhaqa cubbun shira daba deene as deebi'ee abbumaaf gala qeerroo fi qarreessi gaggaafata marroo koo marii dagalee sabaa sabni kee abdiin suma eeggata sirri jirti fedhii fi hawwiin ummataa waboo bilisummaa mi'e isa jirta maaliif narraa turta qabadhee hagaan dhufutti kuni weellee lama fi matatti qaba kana bira dabri anis murteeffadhu kophaa jiraachuu kee hubadhu akkaan dheessee sirraa bahu sumaan na godhe mee yaadadhu lama mee kootu qashtiitii yaaloo bareedduu daaddaatiyyaa Sin jalan akka lubbuutiyyaa si dhabuun danda'u garaan kiyya siif bane hooseen onneetiyyaa afurii miti afur namni naman beeyne naman madaalu umaan ilmi namaa tokko irran caalu haju qabadhee hedduun dhufa sababa sabaatiin sababsadhee inni dhufa qeerroo Oromoo goota guyyaa gaafattiitiin dhufa waboo kiyyaan dhufa hedduudhaa jira gaa'ii hiigaawoo akkanaati tana hunda ni dhufti ni eeggattan hangaan baree fixutti jechuudha. Ya lumat tinggi. Aye. Akkas jechuudhaan isaa murteeffadhu jechuun yaalu jira.
murteeffadhu. Akkas yaanis murteeffadhu. Mee gadaa birraa kana laaluu dhiiru. Gitarri waa laaftutti hin barata ijoollee qiyaamaan na qabatte ji'a gahee dadhabe. Waan hin gugudheetumaan numa laalu jira.
Ejibadi kangul wallahi teddabi baru gowa wambara to ya bodo